haatii fi abbaan koo jireenya kootti gufuu natti ta'ani. Baddeessa alagaa kichuutti maamuranii kichuu lattee muranii kichuu lattee muranii bareeddu Oromoo michuu malee bulanii michuu malee bulanii naannoftuu kophaan jira'anii. Ani maqaan koo Fireeyoot kanin jedhamu kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedoo keessatti yeroo ta'u kanan guddadhe immoo magaalaa Baakkoo keessattidha. Jikoo diddeessuma na laalti barsuma na laalti kan biraa difteessuma na laalti beessi fuudhadheen gala hambootti. Harmeen koo anaan ulfa ji'a 3 taateetoo jirtu abbaan kiyya dirqama akka dirree waraanaa deemuuf dirqamni karaa mootummaa itti kennameetii ture. Kanumaanis reef waan wal fuudhaniif innis haadha kootiin adaadaa koo bira kaa'ee adaadaa kootiin immoo yoo haati manaan koo ilma naaf deesse maqaasaa Firaa'ol yoo dubartii deesse immoo Fireeyoot jedhiinaaf moggaaseedhee hadaraatti laattatee deeme. Harmeen kiyyas erga nagaadhaan na deesseetiin booda ji'a 2 toonguutiin adaadaa koo biratti na dhiistee gara biyya isheetti badde. Kanumaanis adaadaan koo ijoollee waan turteef barumsa ishee addaan kutuun umurii ishee malee na guddisuuf oliif gadi jechuu jalqabde. Feetu baaburaan feetu konkolaataan deemtaa karaa Jibuutii kaan si jaalle jedhi kaan si jibbe jedhi takka natti miitu magaraa na kuti. Harmeen kiyya garuu ani guddadheen hamman umurii 22 gahu kanatti guyyaa tokkollee mucaan koo akkam taate naa guddatte moo naa baratte jettee gaaf tokkollee na gaafattee hin beektu. Anis yeroo ammaa kanattillee bakka isheen jirtuu fi maalirra akka jirtu waan tokkoyyuu waan hin beeku hin jiru. Umurii ishee guutuu akka ilma isheetti kan natti rakkatte haadha koo kan naaf taate adaadaa koo guyyaa tokkollee ija hamaan otoo nan laaliin akka daa'ima isheetti harma ishee hoosistee kan anaan na guddiste ture. Turtii waggaa dheeraa booddee kutaa 9ffaa yeroon baradhu abbaan kiyyas dirree waraanaatii galee magaalaa Baakkoo adaadaa koo biratoon barachaa jiru hoottuu gara magaalaa Ambootti lafa maqaa keetiin siif biteeraa achitti ana waliin jiraatta jedhee otuun adaadaa koo bira jiraachaa jiru na waame. Adaadaan koo waan tokko toonatti nirrisiin na guddistus eebuu haadhaa fi abbaa koo waan hin qabuuf abbaan koo dhuguma naa dhufeera jedheen otuu adaadaan koo na didduu gara magaalaa Ambootti abbaa koo bira taa'ee barachuuf isa biran dhaqe. Haa ta'u malee abbaa kiyya bira ji'a 5 ergan taa'ee booddee abbaan kiyya haadha manaa fuudhee gara dabuub yookiin kibba Itoophiyaatti otuu natti himin anaan dhiisee na dhokatee sokke. Kanumaanis lafti maqaa keetiin siif biteeraa manni maqaa keetiin siif ijaareera kan naan jedhe. Turtii guyyaa muraasa booddee abbaan manaa fi abbaan lafaa bayi laftiif manni kuni kan keenyadha abbaan kee nutti gurgureera naan jedhanii keessaa na baasani. Maarree akkan si jaallu silaa beekta maarree otuma beektu maaliif boonta maarree akkuma feetee taatus maarree waan si jaallu takkaanaarree. Anis waan abbaan koo na godhe kanatti baay'ee gaddeen adaadaa koos lolee waan hin dhufeeruuf ishee biratti deebi'ee jiraachuus qaanfadheen magaalaa Amboo keessa mana namaa hojjechaa barattootaaf buddeen tolchaa barsiisota yuunivarsiitii gargaaraa mana kiraayii koo kaffaleen barumsa koo hangan kutaa 10 fixutti jiraachuun eegale. Erga abbaan koo nagatee deemee jireenyi qofummaa fi maatii dhabummaa natti dhagahamuu waan jalqabeef yeroo sanatti nama baay'ee gaarii namaaf yaaduu fi bifa qabeessa hiriyaa koo tokko waliin hiriyaa taanee waadaa waliif gallee mana tokko keessa jaalalaan waliin jiraachuun eegale. Hangam balleessaa balleesseen adaadaa koo irraa adda bahee abbaa koo biratti aara galfachuudhaa baadhus hiriyaa koo kana biratti garuu yeroo sana aara galfadheetiin ture. Kanumaanis hiriyaa koo waliin baay'ee walii galuun jireenya keenya akkan jijjiiruuf biyya hambaa deemeen qarshii akkan dalagadhu walii galle. Otuun adaadaa koo bira jiraadhee garuu akkan biyya hambaan deemnee fi rakkoo kanaaf hin saaxilamne nan beekan ture. Abbaa manaan adaadaa koo bakka guddaa keessa hojjechaa waan tureetiif yeroo sumayyuu atumti kutaa 10ffaa fixi malee ani bakka gaariin si galchanaan jedhan ture. Haa ta'u malee kun hunduu harka kootiin bishaan itti nam'e. Anis biyya alaa yeroon deemuudhaaf piroosesii guuttachuuf marmaaru kanatti abbaa manaan adaadaa koo magaalaa Finfinnee waan jiraatuuf isa bira taa'een waan hundumaa xumuraa ture. Anis waan hundumtuu naaf milkaa'ee gara biyya Arabaatti maleen dalagaa koo hojjetachuun jalqabe. Yeroo sanattis qarshiin hojjechaa ture buukii biyya Itoophiyaa keessatti maqaa paaspoortii kootiin baneen irratti galchaa waanan tureef abbaa manaan adaadaa koo qarshii kana ani baafachuu hin dandeenye buukii akkaawuntii koo irratti galchi jedhee akkaawuntii isaa irratti na galchisiisuu jalqabe.
anis ilaalchi maallaqaaf hin qabu hanga kanaatti waan hin taaneef tole booddee innaaf deebisa jedheen akkaawuntii isaa irratti hanga waggaa 2 guutuu irratti galchaan ture. Anis jireenya waggaa 2 koo xumureen kanaan booddee kanan hojjedhe nagahaa deemeen biyya koottiin boqodha jedheen gara biyya kootti deebi'een qarshii koo abbaa manaa adaadaa koo yeroon gaafadhu maal na biraa qabda deema siiti jedhee nagane. Anis waan hin ta'etti baay'ee aareen waanan godhu tokkollee waan hin qabneef ofitti boo'een deebiseen biyya hambaatti maluun akkan hojjedhu qabu hiriyaa koo waliin hin murteesse. Kanumaanis ammas gara biyya hambaatti deebi'een kanaan booddee jireenya mataa koo abbaa manaa koo waliin jiraachuun qaba dubbiin firaa fi maatiin jedhu narraa dhaabbachuu qaba jedheen ofii fi mataa koo walitti qabachuun jalqabe. Otuman haala kanaan hin jiru abbaa manaa koo waliin cidha godhannee wal fuuneennee walii gallee meeshaa mana keessaa fi wantoota nu barbaachisan hundumaa guuttachuutii eegalle. Haa ta'uutii ammas yeroon gara biyya kootti gaa'ela godhachuudhaaf hin deebi'u waan ani yaanni deebisee na mudate. Kunis abbaan manaan koo waadaa kannaaf galee fi nafaana jiraachuudhaaf marga qabatee kannaaf kakate naganee haadha manaa gara biraa waliin wal fuudhee otoo inni jiraatuun arge. Erga kanaas abdiin jireenyaaf hin qabu natti dukkanaa'e. Naman amanee aantee koo godhadhu naman ofitti butu lafa kanarraa nan dhabe. Ammas waan tokko yoo natti hir'atiin aariidhaan biyya hambaa deemee hojjechuuf gadda koo qofaa koo biyya ormaatti aarsachuuf imala koo gara Saawudiitti deebise. Akka carraa ta'e manni amma na qunname immoo baay'ee guddaa fi hojiin sa'aatii 24 kan natti baay'atuuf maalummaa koo kan na dagachiisu ta'e natti argame. Adaadaa kootti araarameen adaadaan koo yaantala koo kootti deebi'ii heerumii mana ijaarradhu ilmoo kee hangan arguutti hawwe yoo ilmoo godhattee guddifachuu jibbita ta'ee siinuu hawwii daa'imaa toon qabatiin nan si guddiseera daa'ima kee siif guddisuun dadhabuu yoo dhibe ilmoo naaf godhadhuutii deebi'ii biyya hambaa kee hojjechuu ni dandeessanaan jettus ani garuu abdii jireenyaa waanan kutadheef biyyattis deebi'uu haa ta'uuf heerumuudhaaf fedhii tokkoyyuu hin qabu. Bara jireenya koo keessatti namoonni gurguddoon 4 madaa godaannisa ta'e narratti kaa'anii darbani. Jalqaba irratti haati koo ji'a 2tti nagatteeti deemte. Lammaffaa abbaan koo naganee sokke. Sadaffaa irratti abbaan manaan adaadaa koo qarshii koo hundumaa nyaate. Arfaffaa fi isa dhumaa hiriyaan baay'ee jaalladhu isaafis kakadhee waadaa galee jiru waadaa koo nyaatee qarshii koo kana hundumaas fudhate. Kanaan booddee akkamittiin naman ta'a meesin lammii koo qomoo koo jireenya koo kan jijjiiruu fi bareechuu danda'u ofiif waanan jiraachuu dadhabeef hadaraa keessan na gargaara. Firahiyoot Dubaay kutaa magaalaa Fujeeraa nagaa galatooma. Baddeessa adagaa kichuutti maamuranii kichuu lachee muranii kichuu lachee muranii bareedduu Oromoo michuu maleen bulanii michuu maleen bulanii naannoftuu kophaan jira'anii. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha. Egaan guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya Firahiyoot Dubaay irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka dhaggeeffattanii fi barnoota guddaa sirraa argattan abdii guddaan irraa qaba. Obboleettiin keenya Firahiyoot xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomi siin jecha. Egaan akkuma dhageessan obboleettiin keenya Firahiyoot jireenya ishee keessatti bu'aa bahii guddaa fi kanneen kana dura ilaalaa turre keessaa adda kan ta'ee fi isheen immoo dhiiga ishee maatii isheetiin jalqabumaa nama miidhamuu jalqabe. Akkuma dhaggeeffattanitti obboleettiin keenya Firahiyoot jalqaba abbaan ishee imaanaa adaadaa isaatti haadha ishee laatee yeroo deemu haati ishee immoo deessee ji'a 2 yeroo fixxu Firahiyootiin ijoollummaa isheetti dhiistee ni baddi. Adaadaan ishee baay'eetti rakkattee Firahiyootiin ni guddisti haga barumsa isheellee addaan kuttutti. Firahiyoot guddattee kutaa 9ffaa yeroo deemtu abbaan ishee mana wattaaddaraatii dhufee kootu magaalaa Amboo na bira taa'ii manaa fi lafaa maqaa keetiin biteera jedhee ishee goyyomsee waamee ji'a 5 booddee innis haadha manaa gara biraa fuudhee gara kibba Itoophiyaatti imala. Firahiyootis baay'ee rakkattee magaalaa Amboo keessa barumsa ishee kutaa 10ffaa mana namaa keessa mana barattootaa mana barsiisotaa biddeena tooshituu barumsa ishee xumurti. Haaluma kanaanis hiriyaa baay'ee wal jaallattu tokko waliin wal bartee isa waliinis walii galuutiin biyya hambaatti imala isheen godhatti. Akka carraa ta'ee biyya hambaa yeroo deemtu buukii paaspoortii maqaa isheetiin baastee waan turteef abbaa manaan adaadaa ishee lakkii qarshiin kee ana bira siif haa taa'u nuyis yeroo rakkannee qarshii baafachuu hin dandeenye kan ishee jedheetiin isheenis dhugaadhaa booddee qarshii koonaaf deebisa jettee buukii abbaa manaa adaadaa ishee irratti erguufii ni jalqabdi. Haa ta'u malee garuu waggaa 2 booddee yeroo isheen deebitu abbaan manaan adaadaa ishee sun qarshii ishee hundumaa sana hin ganaanii isheenis boossee ammas biyya hambaatti
maltee isa lammataa kanas mana koof nan jiraadha yeroo jettee dalagattee abbaa manaa ishee waadaa galtee fi jirtutti ergitus hiriyaan ishee kun yookiin abbaan manaa ishee ganee haadha manaa gara biraa fuudhee qarshii ishee jalaa nyaachaa tureera. Obboleettii keenya Waaqayyoo humna siif haa kennu kan kana dandamattu siin jecha. Yaada keessan obboleettii keenyaaf jireenya ishee gara fuulduraa irratti maal gochuu akka qabdu kanaan booddee gara biyyaatti deebi'ullee waan jibbiteettuuf jireenya nama amantee godhachuun illee waan itti ulfaateeruuf akka gargaartan kabajamoo hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kabajaan isin gaafadha. Egaan obboleettii koof an yaada mataa koof siif hin qabu. Tokkoffaa irratti namni hunduu wal fakkaataa miti yookiin amala tokko qaba miti. Lammaffaa irratti immoo siifis haa ta'u dubartoota gara biraa biyya hambaa jirtaniif qarshii keessan maatii keessan irraan yoo ta'e nama biraatti otoo gaa'ela hin godhatiin otoo erguu baattanii baay'ee kan namatti toludha. Keessumaa kanarratti mudannoo hedduu waan isin qunnameeruuf murtee yookiin dhaabbii hanga mana godhatan